السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشما كم نجاجرتو رايا با مچا رايا با مچا منظومة أجائبة تكون قد فيدوغا إرجع منظومة تنا نمني أجي كيستي كنتين تله قبّا مرة أجي فتو سنتين إرجع نسا مالي كنجدو كيس سايو سنتني كان إنما قد إيش كان أوفا كيس يو سنتني أجي فتن وان هدو الرابرة تويت وان هدو الرهوبتو أما reaction قولتين اسمه إيه سوفي أسوق بارت سكرين قبارتي نهرنا فوق نيجي نسوا رايا أسرت اسمه إيه سنا ماليفو منظومان كن دوغا أن هدونا تولي جرا هدوس إفاجني جران هدو تدبني جران أكو مكان أندرو إجازن إرجع ورابه جالك ورابني إرجع أمور فكاني ما إفا بيجكين يعني بيتني إفان رامه إرجع إفان رامه مشان إساني هندي جلاغو باتي مشان سلايتين ورابن مالين كنين جتشودا ميكساري وانتي غرغرا كتي ورابن جرامي كنين جلاغو باتن همنا إفان راكن كيجو يرو إفان دامسن سامبودا مشاسن سوكاني بيتانيتي أما كهاريات جلكبن هنتم ردايك أكو ألا مكوفا كان قد إسان أما إرّا كان ورابا ميدا غوتون غارو قبايات جراني جنسانيس غوتو إسا إيغا قبايا جراني روغا رايا يچون نما روغا مالسيني أكا جرون بيكو نما چيما دا آرتي أوروموتيست أكا أمانتيتي أكا سما موك أبسو أورومو كيستيس رايا يچون نما چيما دا نما هدو وان هدو دبرسي دا qabsaawati keenya kan duraanii wajjin jechuun namni seenaa Raayyaa Abbaa Maccaa beeytan beekuu dandeessan kan hin beekne garuu seenaa Raayyaa Abbaa Maccaa wantoota garaagaraatiin qorachuu dandeessanii Raayyaan hayyuu amantii qofaa miti akkasuma hayyuu sabaatis hayyuu Oromoon qabdus Raayyaan hayyuu amantii qofaa miti kanaaf Raayyaa Abbaa Maccaa hundi keessanuu amma asirratti isin affeerraa dhaggeeffachuu dandeessanii akkasuma namoonni Raayyaa Abbaa Maccaa viidiyoo isaa buuftanii YouTube irratti gadhiistan YouTube irratti yookaan ammoo Facebook irratti gadhiistan rabbiin sodaadhaa ifaajee nama Raayyaan hangam akka inumaayyuu manzumaa miti viidiyoon nuti teenyee waraabnu kunu hangam akka ifaajee qabu nuti beeka kanaaf warri Facebook irrattis gadhiistan rabbii jedhaatii rabbii sodaadhaatii garin dhiisinaa hangam akka nama miidhu isin waan hin beekneef hangam akka inni nama miidhu osoo kan beektan ta'e garuu waan san hin gootan maaliifuu hedduu itti dadhabaniiti kan waan san qopheessan jechuudha maal jetti egaa akkam jirtan hordoftoonni Abdii fi Mage hundi keessanuu nagaa qabdanii isiniin jecha akkuma Abdi jee dhugaa wallaahi laazim namni akka xiyyaa Raayyaa eeggachuu ture ni jira jee yaadu guyyarraa Ramadaanas erga Ramadaanni seenee booda jechuudha guyyarraa YouTube isaa jala seenee arra gaddisee moo boru gaddisee moo yoom gaddisee jeetiin laaluu ture namni akka xiyyaa hedduu jiraata namni akka xiyyaatti isa eeggachuu jiru jechuudha namni amata irraa isa barate numa eeggata gin wanni nama aarsu maal inni beektaa warra waan inni akkanatti itti laffee kana warri jalaa fuudhanii YouTube isaanirra gadhiifatan wallaahi laazim haram alaykum yaani wallaahi laazim hedduu takka nama aarsa waan akkana kana yoo dhugaadhaan Raayyaaf yaaddan taate YouTube keessa irra gadhiisuu barbaadanii linkii isaati wajjin share godhaaf Facebook irratti sote linkii isaa share godhuuf linkii isaati wajjin share godhaaf gin akkanatti itti laffee meeshaan jalaa gubattee inni meeshaan na jalaa gubattee jee hindisne dalagee asiin gahee osoo inni gadhiisee isaat akkan taa'in jalaa buusanii YouTube isaanirra fe'achuu turan yoo kan feetan ta'e reaction godhuu dandeessan amma nuti reaction godhuudhaa dhufne reaction jechuun ammoo wanti isaas irraa haasawitanii xiqqoo gubbaa viidiyoo kanarratti yoo keettan reaction ta'a copyright sin qabu kanaaf reaction gochuu dandeessan sakandii xiqqoo irraa murtaniitiin jechuudha wanta akkasii gochuun karaa salphaatiin soo jiru isin ammoo wanti inni dalage yoo reaction gootan isaa beeksisaa jirtan beeksisaa fi jirtan namni hundi akka dhageeffatu muslima qofaa miti kan muslima hin ta'inis ni dhageeffata Raayyaa ni beektan hundi keessanii ergaan isaa guddaa waan ta'eef akkasuma afaan Oromoo kan beeku hundi ni dhageeffata kanaaf reaction godhaa malee YouTube keessan ammoo copyright irratti sinirratti ergama gubachuun isaan oolu YouTube keessan yoo wanta akkasii gootan ta'e sirrii miti suni akkasuma ammoo Facebook irratti gadhiiftan ammoo wanta akka wanti isin fayyadamtan hin jiru Facebook irraa wanti isin fayyadamtan tokko iyyuu hin jiru kanaaf akkasiin godhina link isaa gadhiisaa beeksisaa fi garanatti Raayyaa Abbaa Maccaa dhageeffadhaa jedha link isaa Facebook keessan share godhaa amma ka akkasuma xiqqoo gubbaarraa isin dhageessisnaa okay سيقرن يا الله يا باري أرجو ما كان قبل زاري يا ربي إيماني نجاري
خدماتي نقرقاري يا ربي مالي نجاري خدماتي نقرقاري آمين يا ربي كيستي يو كان سريت أجيفتنتي إرجع إنسان جبار كان جاي إسنو أجيفتني تنجرت تورن دا كان ديك أكو لما أما قد يفهم إنسان يجونا garuu gaafa guutuun gadhiifamee guutuu isaa akka duraanitti kan sa'a tokko olisan yoo dhageeffanne ammoo dhaamsi isaa akkam akka ta'e hangam akka qalbii nama fuudhus ni beekna hundi keenya yoo raayyaa hangar'aatti dhageeffanne hangar'aatti hanga kun amma 34ffaadha 33 raayyaa kan dura dhageeffatnee jirra namni yeroo biraa hin dhageeffannes gizee ramadaan iseen hundaayyuu ni dhageeffata tokkoffaarraa banee hanga dhumaatti isa dhageeffateetiin hin quufu kanaaf 34ffaa kanas akkasumatti qalbiidhaan akka dhageeffatan isin affeerraa jechuudha Raayyaa Abbaa Maccaa Rabbii umrii isaa nuuf haa tursiisu akkasuma irraa mummurreetii waan ta'eef kan isin dhageessifnu kan itti aanus dhageeffachuu ni dandeessu. Kamini min kamini sadugumatti wanni nu agarroo badageenyu gurratte tasgabbiin dhabamuun hunduma yaachifte taateen gariin akka nama rifachiifte rakkoon biyya keessa akkuma jirutti. Reaction gochuudhaaf kana yoo hangana yoo dhageeffatan isin gaa maaliifuu nutis guutumaan guututti isin dhageessuu fedhiin qabnu maaliifuu Raayyaa Abbaa Maccaa YouTube isaan irratti gadhiisanii jiranii YouTube isaanii irratti ammoo gabiraas guutuu isaas gadhiisuun isaanii waan hin oolleef achirraa guutumaan guututti dhageeffachuu dandeessanii nuti garuu sakanii xiqqoo yoo isin dhageessisuudhaaf kan dhufne kanaaf namoonni akkasuma Raayyaa Abbaa Maccaa subscribe godhin yoo jiraatan hundi keessanuu dhaqaatii subscribe godhaafi muslima kan taate akkasuma ammoo muslimas kan taane kan afaan Oromoo dhageettu dhaamsi isaa na fayyada yoo kan jette dheeritii subscribe gochuudhaan dhageeffachuu dandeessu. Akkasuma Abdi and Mage kan jedhu YouTube keenya kanas jechuudha. Subscribe godha. Subscribe keenya 100 akka galanii beeytanii 100 caalutti jira. Namoonni haaree taatan osoo subscribe hin godhin kan nu dhageeffatan yoo jiraatan hundi keessanuu subscribe gochuudhaan akka nu hordoftan kabajaan isin gaafanna. Viidiyoon keenya yoo kan isinitti tolu ta'e immoo like gochuun hamilee nuuf ta'a. Mage waan itti dabaltu haasa'aa Raayyaa Abbaa Maccaa irratti akkasuma waan si tolu waan si dinqisiisu keessaa waa'ee Raayyaa mee? Waa'ee Raayyaa keessaa wanni nama dinqisiifne hin jiru jeetii yaada. Namni afaan Oromoo beekan hundi keessan waa'ee Raayyaa yoo dhaggeeffattan seenaa isaa yoo dhaggeeffattan seenaan isaatii fi wanni inni uummata Oromootiif godhu waan hedduu takka nama ajaa'ibu. Saniifuu gaa Raayyaa majamara rakastee haga sodomi sadiitti yoo dhaggeeffattu taate hedduu takka an Raayyaa dhaggeeffadheen kuufuu takkaffa lammaffaa immoo haammaan tana sila barana gadhiifamu kana eeggachuun ture gugutiin inni eeggachuu ture jechuudha soomanni gidi ni seena jee osoon eeggachuu jiru namni FB irratti agartanii turtanii warri wanti maalikaa wanni inni itti fayyadamnu link namo FB dasa link YouTube jechuudha dimo la FB Facebook irratti gadhiisee ture waa hunda dalagee fixee yaa barreessee ture waa hunda dalagee fixee erga fixee booda ifaan irra dhaame meeshaan jalaa gubatte mumkin nuti meeshaa san qallaal ilaaluu ni dandeenya sinii galte inni waan hin ulfeessine nama waan takka namarraa hin barbaanne ayyooniin akka isaanii beektanii nama waan takka ilma namarraa hin barbaanne jechuudha. Jalaa gubatee meeshaan sun meeshaa qaqqaalii ta'uu dandeessi. Meeshaa akiid meeshaa qaqqaaliidha. Gin na gargaara jedhee hin gaafanne. Na gargaara isin hin gaafanne. Ni ammas viidiyoos waraabuu hin dhiisne sila akkasitti meeshaan hundi jalaa gubattee dhiisuu danda'a ture. Gin waan uummata kiyya barsiise hin dhiisu jechuudhaaf deebi'ee meeshaa haareetti bitee haareetti amma waraabee isiniif gadhiise wanni nama aarsu uummanni Oromoodha uummanni YouTuberaa dalagaa mataa keessaniitiif jettanii warri jalaa buustanii gaddista wallahi laazim akki kun gaarii miti yoo Raayyaadhaaf jaalattanii hayaaddan taate YouTube keessanirra share godhuu ni dandeessan linkii isaatii hojii share godhaadhaaf isaaf yaaddan taana share godhaaf maaliif namni kun gargaarsa isin hin gaafanne meeshaa jalaa gubatte sanii waan itti laffee kan haa itti fayyadamu namaaf yaada Oromoon gize hunda maaliif akkana taana maaliif duuba nama deebisuudhaaf wanti goon waan kana haa Raayyaan kan hangaar'aatti gadhiise tokko yoo irraa fayyadamee jira kan waan uummataaf gadhiisaa ture jechuudha amma gin
maallaqa isaatti khasaare meeshaa haaraatti deebi'ee isin bite viidiyoo isin dalagee gadhiise isin yoo inni isin godhu qabda linkii isaa share gootanii fi akka sirri ilaalamuuf YouTube fi birratti illee gadhiisuu fi qabdan ture isin ammoo jalaa buustanii gaddistan osoo inni gaddise saat akkan ta'in an akka inni gaddifameen ilaale akka inni gaddifameen naaseenee ilaale osoo saat akkan ta'in addunyaan guutuun jalaa futee gaddiste akka kun hin barbaachisu ilmaan ujoolleen YouTubeera dalaytan hundi rakkoon Oromoo duraanis kanuma wanta namni dalagii tokko fuudhanii Facebook irratti maxxansuu ka Facebook irratti maxxansuu caalaa ka FB irra ka YouTube irra maxxansuu nama aarsa ka YouTube Facebook ati kan nama aarsu Facebook ati kun wanta kayyuu irraan fayyadamne live godhan faa Facebook irratti hundinuu nama aarsa ka wala ka Facebook ati wala ka YouTube ati faayidaa haa irraa fayyadamu dhiisaadhaaf yoo dandeessan share godhaaf ammas gaddisuuf ta'a daqiiqaa 12 qofa gaddise yaa kan daqiiqaa 12 kana bareeda ilaaltanii jirtan sa'a 10 keessatti namni 74 laaliif jira sa'a 10 keessatti jechuudha ammas deebi'ee gaddisa gizee gaddise ammas jalaa bustanii gaddistan leesh maaliif barbaachise wallahi hedduu takkan aaraan arraantana beekan hedduu takkan dagaame gizeen akkasitti arku hedduu takkan dagaame waan akkana godhuun nurraa hin eeggamu if duubatti wal deebisuu nurraa hin eeggamu ilmaan Oromoo ijoollee musliimaa hundi keessanuu warri fuutanii posootu jirtan hundi keessanuu viidiyoo nama kamiyyuu haa ta'u maxxansu kan nama YouTube irra dalagu woote itti laffee miti viidiyoo akkanatti teessee waraabdee gaddisuu hagamta akka itti laffaatu sirriidha yoo namni jalaa gaddise akkami copyright namarratti ergita saa wadala copyright sun ammoo isin miidhagu isin miidha wanti sun deebise akkasuma ammoo faayidaa isin qabdar rabbii sodaadha garin dhiisinaa jedhee kanaan dura waggaarraa raayyaan namni YouTube irratti buuftanii gadhiistan rabbiin sodaadha dhiisaa jedhe namni Facebook irra gadhiistan rabbiin sodaadha garin dhiisinaa jedhee ture kanaan dura waggaarraa ammas akkasuma jechuudha yoo rabbiin sodaattan jalaa garin dhiisinaa garin dhiisinaa dhiisaadhaaf yaani haa itti fayyadamu na yoo dandeessa warri YouTube isa ya Raayyaa Abbaa Maccaa official jaamsa Raayyaa Abbaa Maccaa official ja search godhaadha subscribe godhaa fi daawwadha achirratti kanamni biraa gadhiise hin daawwatina wallahi laazim hin daawwatina kanamni biraa gadhiise Raayyaa YouTube isa jala seenaati YouTube isa irratti ilaalaadhaaf warri Raayyaa fayyadamtu hundi keessanuu akkasitti ilaalaan isiniinta warri YouTuberaatis isiniif gaajannee jira kanuma dhaamsi keenya kan har'a isiniif dhaamuuf dhufne namni Raayyaa hin jaalanne jiran jedheetiin yaadu akkasuma ammoo fedhii dhuunfaa irraa kan ka'e viidiyoo Raayyaa buustanii gadhiistan ni beeyna kanaafuu namoonni akkasiisan irraaf qusadhaa isin jenna kanuma isiniif dhaamuuf dhufne Raayyaa Abbaa Maccaa rabbiin umrii isaanii nuuf haa dheeressu rabbiin nama bara baraan manzumaa haaraa gannuuf dhiisu isaan haa godhu umrii isaanii dheeresseetiin jechuudha fayyaa wajjin fayyaa haa kennuu fi Raayyaa jechuun nama hayyuu cimaadha hayyuu Oromoon qabdu hayyuu cimaadha Raayyaan amantiidhaan kan Oromoo gargar hin qoonne amantaadhaan kan addan baafne hundaafuu kan gaddu hundaafuu kan booyu hundaafuu kan cinqamudha Raayyaa jechuudha kanaaf nama akkanaa kana ammoo jajjabeessuu qabna malee hamilee tuquu hin qabnu Raayyaa Abbaa Maccaa har'as ta'ee boris umrii dheerina isaaniif hawwina ilmaan Oromoo ammoo dogongoraanis ta'ee beeytanis ta'ee osoo hin beekin kan waan isaan miidhu waan isaan hin fayyadne tokko gootan rabbiin isiniif haa dhiisu akkasuma ammoo isinis irraa of qusadhaa isiniin jara kana dhaamsi kiyya dhaamsi Raayyaa Abbaa Maccaatis kanuma namoonni wanta akkanaa gootan irraa of qusadhaa jedhanii turan kanaan duras dubbatanii jiran ammas akkasuma dubbataa jiran namoota hedduutti ammoo copyrightiin ergamee jira copyright kan ergus ammoo Raayyaa miti Raayyaa nutti erguu jedhatanii yaadan namni hedduun keessan garuu Raayyaa miti namni copyright ergu sun mucaa viidiyoolee wanti Raayyaa edit godhu akkasuma ammoo kan YouTube isaa hordofutu copyright ergaa jira nama viidiyoo isaa jalaa fe'ee hundattuu laalee copyright itti ergaa jira isin Raayyaa nutti ergaa jettanii yaaduu dandeessan garuu Raayyaa miti namni isa wajjin jiru suntu waa'ee YouTube kan sirrii beeku santu copyright isinirratti ergaa jira kanaaf booda deemtanii Raayyaa akkana taanee jettanii kadhachuurra waan isaa gadhiiftanii ammuma irraa of qusachuudha YouTuber kan taatanis YouTuber kan hin ta'in kan Facebook irra gadhiistanis hundi keessanuu namuu baratanii jirtanii Raayyaan takka wanti dalagee irraa maallaqa fayyadameen beeku namuu fuutanii share godhachuu turtan haga sana duraa jechuudha amata Ramadaana kana wajji Ramadaana lama qofa YouTube isarratti gadhiise
kasan dura namutu YouTube fudhatanii gadhiisu turtan sa ammallee akkasii yaaddanii kin akkas godhuun qabdan tana dura YouTubean qabu itti fayyadamutti hin jiru gadhiisa ummata muslimaa biraan gahee achitti dhiisaa jechuudha amma ammoo YouTube banatee erga dalagaa YouTube banatee YouTube isarra gadhiisu taate yoo dandeessa YouTube isarratti wajjin share godhaaf yoo san hin ta'in ammoo dhiisa booda gisee copyright isnirratti erga waywaachuu copyright raayyaa miti nama mucaa maaltu nurratti ergatanii waywaachuu jirtan akkeetiin jira viidiyoo takkaarraan tana saniifuu dhiisaadhaan dhiisa way rabbii keessan sodaadhaa if duuba wali deebisuu yaadina ilmaan oromoo hundi keessanuu maaliif if duuba wal harkisuu malee if dura oofu maaliif wallaadda viidiyoo dheeraa dhiisaati viidiyoo inni guyyaa jalqaba daqiiqaa sakandii 30 sakandii 25 gadhiisanu sanirrattuu copyright ergamaa jira kan dheeraa dhiisaati viidiyoo xiqqoo sanirratti nama waa'ee raayyaa haasee anamma kan beeku jira waa'ee raayyaa haaseetiin akkana jalaa gariin dhiisina jedhee viidiyoo xiqqoo san ammoo irratti hidheetiin gadhiise sakandii 30 taati na fakkaata sanumarrattuu copyright ergameetiin jira kanaaf wanta akkasii xiqqoo sanirrattuu kan ergame guddaan ammoo hangam akka ta'anii beeytanii kanaafuu irraa of qusadhaa isin jennaa silkii sana ergamnaam jechuu turtanii irraa if booda waywaachurra irraa if qusadhaa an kan inni isin joo irraa if qusadhaa dandeessan dhiisaadha warri YouTube Facebook irratti buustanii gadhiistanis dhiisa kadidde ammoo isaati wajjin share godhaaf yoo saayinteen copyright isinirratti erga warri YouTubeaati FB rabbi sodaadhaa dhiisa Facebook rabbi sodaadhaa dhiisa copyright illee ergamuu hin danda'amtu yoo diddan ammoo rabbiin wallahi laazim dhayama ta'u wanti akkana nama aarsita wallahi hedduudha kan dhayama jedhime Ramadaan naman awaaran suma nama wajjin sanii akkas isiniin jenna warri akka hiyya raayyaa jaalattan like subscribe Dema YouTube isaati subscribe godha keenya illee subscribe godha Raayyaan YouTube ni isaa Raayyaa Abbaa Maccaa official channel fakkaata akkasitti warri haaraya taatanis keenyas akkasumas subscribe godhaan isin hedduu akka isin jaalanna egaa kan rabbiin soomana keessan isinirra haa qeebalu anaaf soomtan isin haa jedhu anaaf salaattan isiniif haa jedhu anaaf afaan qullaa ooltan isiniin haa jedhu hunda keessanuu barakaa jini kun qabu argadhaa haadha manaati yas rabbiin nagaan haa hiiku ulfajjia jaha garaa qabdi sa'aatii kan xiqqooma tafeef kanaafuu rabbiin nagaan haa hiiku ilma keerii qabu ilma diinii ilma nagaa rabbiin nuuf haa kennu ilma fayyaa qabu rabbiin nuuf haa kennu hundi keessanuu aamiin jedhaa kan nu beeytanis kan nu beeynes du'aayii nuuf godhaa subscribes nuuf godhaa kan numarratti addaan baana gaa wanti dabaltu qabda wanti dabaluun jiru Maqaa saniifuu warri barattan adabaddaa isiniin jennee jirra. Egaa maaltu jira? Omaan jiru. Nagaa nuuf ta'a. Bye bye. Hedduu isin jaalanna hunda keessanuu. Bye. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.